Laalakinoo magaalaa Buraayyuu Shaggar jedhamuudhaan amma beekamtudha jechuudha kuni. Shaggar akka kana fakkaatti yookiin immoo Buraayyuu Maariyaam jedhama. Kun immoo mana nanii kireeffadhee keessa jiraadhu kutaa hirribaa fi kutaa saalonii jennudha. Mana kilaasii 3 qabuun kireeffannee jirra jechuudha. Akka nama kophaa jirutti dubbachuun hin barbaachisu. Akkasiin isiniin jedha egaa koshinaanii biyya keenyaan akkasiiti. Kwaalitiin biyya arabaatti hafee kan keenya immoo waaqayyo nu gargaarutti. Tole nagaanii fi araarri jaalalli gooftaa isiniif haa baay'atu jechaa. Hordoftoota koo har'a viidiyoo haaraan dhufeen jira. Subscribe, like, share gochaa na faana turan isiniin jedha. Kun Buzee Tuubiidha. Baay'een keessanii hordoftoonni koo viidiyoo haaraan gaafa isin bira ga'u like, share, comment gochaa na faana jirtu. Maatii haaraan har'a gara chaanaala koo dhuftanis immoo subscribe, like, share gochuudhaan na faana turan isiniin jedha. Har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu gaa. Akkuma yeroon darbee isinii kaasee ture deebii keessan tooraan isiniif deebisa jedhee waadaa isinii galeen ture. Kanaafin deebii keessan tooraan isiniif deebisuudhaa dhufe. Baay'een keessanii eegan biyya galee eessa jiraattaa? Maaliif baddee hooyii? Abbaa manaa keetuu miidiyaa si dhorkamoo? Maal taatee baddeettanii na gaafachaa turtan? Abbaan manaan koos nan dhorkine. Yeroo darbe isinii himeera tokko rakkoo konneekshiniiti. Haaluma tokkotu na fudhatee badee amma garuu deebi'eera walumaa galatti. Deebii keessaniif wanta tuqaa jira yaada isa kana. Kanan jiraadhu akkuma amma argitanii Buraayyuu yookiis Shaggarii. Hojii eegaltee kannaan jettan immoo hojii hin eegalle. Sababni isaa Buraayyuu kanan jiruyyuu mana kiraayidha. Manaanii kan waaqayyo na gargaaree biyyaan bitadhe malee asiin qabuun ture. Kanaafiyyuu manni jireenyaas kiraa ta'ee bakki hojiinis kiraan hin ulfaata jireenya Itoophiyaa keessatti. Kanaaf haala tokko mijeeffachaa tuman yoo naga'ee isiniin jedha. Achumaan immoo boqonnaanis jira, mushurrummaanis jira. Bakka akkanuma kana fayyifan badee amma yoonaatti hojiin eegalle. Kinoo manumaan ta'a. Akkuma isin mana madaafii keessa ooltananis kinoo manuma kana keessan oola. Qursii hojjedhee, misaa hojjechaa, misaa xumuree, irbaata hojjechaa. Manuma oolaa sa'aatii misaaf qursii ilaalaa isiniin jedha. Kanatti aansee egaa waaqayyo yeroo isaatti waan hundumaa gaarii godhee uumeera akkuma macaafni jedhu. Yeroo biyya hambaa jiraachuus naaf kennee, yeroo biyya galee gaa'ela godhachuus naaf kenneera. Yeroo isaatti hundumaa akka inni naa kenne aniyyuu beeka. Hojii dhuunfaa koo uummadhee iddoo oolmaa qabaachuus immoo waaqayyo yeroo isaatti hin naaf kenna nan amana. Ammanatti garuu obsuun dirqama. Akka namaatti immoo haala mijeeffachuudhaaf tattaafachuun ga'ee keenya. Wanta na daangessu tokko jira gaamma yoonaayyuu hojii eegaluu kanan dhiisee fi tokko galee gaa'ilumatu na dursee kunis karooruma gosa duraati. Gaa'ila gaafa inni seenu obboloota koo qabeenyan qabu faana gaa'ila xiqqeessee godhadhee booddee hojiin hojjedha jedhee itti seene. Garuu gaa'illi xiqqoon qabdu waciibsi saaxilti. Haala nageenya yeroo sanaatiin wal madaalee Buraayyuutti taasifachuu kootiif wacii guddaaf saaxilameera. Mi'a mana keessaallee namoota yookiis maatii otoo hin taane ofii kootiif hin bitee guutee wanti hundumaa ta'uurraan kan ka'e baasii guddaaf saaxilameen jira. Kanarraan kan hafe dafee hojiitti illee deebi'uu dadhabeen isiniin jedha. Asumaan immoo gaafan kana isinitti himu ani waa'ee koo isinitti himachuuf osoo hin taane obboloonni koo biyya hambaa jirtan waa akka irraa barattan abdii waan qabuufan isinitti dubbadha. Namni kamiyyuu biyya namaatti nafu
warri gaa'ela dhaabbattanii deemtanillee deemtanii warri kaan garuu galtanidha. Gaa'ela godhachuun keessa waan hin hafneef dhugaa dubbachuudhaaf qabeenyi biyya namaatti hojjannee galle kuni qusannoonsaa otoo gaa'elatti hin galiin eegalamuu qaba. Gaafa gaa'elatti hin gala jennee karoorsinu cidha akkamiin taasifadhaa akkaataa kamiinan gaa'elatti galaa qabeenyi hin qabu kun irraa na hambisuu danda'a irraa na hambisee hoo maal laaf hojjechuu danda'a jireenya akkamiina jiraachisuu danda'a isa jedhu itti yaadaa ofii koodhaa miidhamee isinis miidhamoota akka taatan hin barbaadu. Dhugaan siniin jedhaa itti yaadaa. Namoonni baay'een cidha guddaatti hin gammadu bakka diggisanii maal jedhanii firaa firiyyaa hundumaa waamanii sirbanii faarfatanii galuu hin gammadu. Gammachuun sun garuu kan guyyaa tokkooti. Qabeenyi kee guyyaa sana nama hundumaa gammachiisu garuu siif dadhabbii waggaa meeqaati? Gadda waggaa meeqaati? Imimmaan itti buufnee beekna. Dafqatti xuruurfannee beekna. Aamilee itti dhabnee beekna nuun jedhamee beeka. Waan hin malle nuun jedhamee beeka. Kanaaf dadhabbii waggaa 5-6 gammachuu guyyaa takkittiitiin hin xumuriin adaraa keessan hin siniin jedhaa. Waldaan kiristaanaas seera cidhaa lafa keessatti akka waldaa kiristaanaatti gaa'ela isinitti tolu maatii keessanitti firatti kan tolu baasii irraa immoo kan isin qusatu raawwatachuu dandeessuun isiniin jedha. Kuni dhaamsa kooti. Maafii waamman itti miidhame waa hin argeeffan. Bakka gaa'elli gammachuu qaba gin miidhaa qaba. Yoomiyyuu miidhaa faayidaa wal faana deema yoo jenniyyuu waa'een cidhaa kana abbaatu itti yaaddatuu qaban isiniin jedhaa. Waaqayyo immoo ittiin sinaa ga'u ani gaa'ela keessa ga'eef miidhaa faayidaa isaa isinitti himuuf osoo hin taane boru waan itti adeemtaniif namni biddayyuu hamma gubatee nagarreetti nama guba jechuu hin danda'u waan ta'eef amma bira geessanitti salphaa isinitti fakkaata ginu waciin isaan ulfaata gammachuu yoo qabaateyyuu keenya immoo dadhabbii waggaa meeqaa bu'aasaa guyyaa takkitti qofatti gammaduudhaan xumuruu hin qabnu isiniin jedhaa sumaanii. Kanatti aansee obboloota koonii egaa waaqayyoon gargaareenis biyya waan tokko gurgurachuuf an eegaa jira. Isa gurgureennaan hojiis nan eegalaa waaqayyoos na gargaara. Isiniin jedhatti dabalee immoo namoonni baay'een gaafa karaa keessa wajjin haasuuf egaa hojiin eegallee biyya namaatti hin deebituu gaafa naan jettantu jira. Dhugaa dubbachuuf hin deebi'u. Maaliif jireenya biyya hambaa yeroon itti jaallatan yeroon itti jibbanis jira. Akkasuma jireenya Itoophiyaas yeroon itti jaallatan yeroon itti jibban jira. Kanaafuu wal fakkaataadhuma goonee fudhannee biyya namaattis waan baay'ee dandeenyeerra Itoophiyaa keessattis waan maatiin keenya danda'aa jiran waan obboloonni keenya danda'aa jiran nutis dandeenye jiraachuun nutti jira. Bakka biyya keenya waan ta'eef carraa waaqayyo nuuf kenne keessatti deemnee hojjenneerra gaafa gallee garuu danda'uu qabna. Biyya namaatti dadhabbii baay'ee dandeenyeerra asittis immoo rakkina nu mudatu chaalenjoota jiran yoo dandeenye in jiraatama. Kanaaf isinumti illee gaafa biyya namaatti galtan in jiraatama biyya koo keessasii jedhaate of amansiisaa galaa malee nan deebi'aa jettanii yaada keessan rarraasaa hin galiinaan isiniin jedha. Inni kan biraan jireenyi Itoophiyaa akkami kanaan jettaniif yeroo biraan is deebisa. Akkuma nama sanitti himaa jiru fakkaata jireenyi Itoophiyaa akka abbaan of amansiisetti jiraatama. Wanti dhaban baay'een yoo jiraateyyuu wanti nama barbaachisu baay'ees akka barbaada yoo ta'uudha baateyyuu fakkaata of amansiisetti in jiraatama malee waanuma baay'ee isaa gaara ka'anii sodaatan mitiin isiniin jedha. Inni lammaffaan immoo obboloonni koo gaafa biyya hambaatii galuu murteessitanii ofii keessanii waan barbaaddan sana hanga xumurattanitti obboleessi keessan haati keessan eenyumti gali isiniin jedheedhaaf hin galiina. Sababni isaa Itoophiyaa keessa taa'ee shamarran biyya arabaa haasofsiisee gali kan jedhuun inni jaalatus inni hin jaalannes inni firaas inni alagaas gali isiin jedha. Gaafa galtee hoo namni sun maal si fayyada isa jedhutti yaada. Galtee isa dursi beeku isa dursi hin beekne faana namni sun taa'ee waa'ee kee haasa'u biyya arabaa turte hojii hin qabdu biyya arabaa turte akkas taate jechuurraan kan hafe lakki dadhabdeetti galuu qabdi lakki dadhabdeetti waggaa amma kanaa hojjette jedhee namni yaada deeggarsaa siif kaa'u tokkollee hin jiru. Kanaaf namni haasaa sitti bareechee akka ati miidhamte sitti mee akka ati dadhabde sitti meef
dhugumayyuu dadhabeera, dhugumayyuu miidhameera, dhugumayyuu sun na barbaachisa, dhuguma kun na barbaachisa jettee yaada nama sanaatti yaadaan galiin waa'ee ofii keetti yaadi. Isan manaa baheef sana fiixaan baadheeraayi qabeenyi hin qabu kun akkas naa gooti jedhi malee waggaa 15 maan taane amma of amansiistutti yaada namaatti amantee hin galiin. Namni galisiin jedhu gaafa ati galte nama wanta akkasii gargaaruu hin dandeenyedha waan ta'eef. Kanan isiniin jedha obboloota koo waaqayyo immoo yeroo qabdan nagaaf gammachuun isiniif haa xumuru nagaan immoo biyya keessatti isin haa galchu baay'ee isin jaalladha obboloota koo qaalii jechaan.